dhimma amantaa waliin wal qabatee hayyoonni saayinsii hawaasaa yaadota garaa garaa kaasu. Amantaa yeroo babal'atu uummata garan itti babal'ate sana jiru irratti gama xiinsammuudhaan aadaadhaan duudhaalee garaa garaadhaan dhiibbaa mataa isaatii inuumaa jiru. Mee babal'inni amantaalee keessattuu dhimma amantaa ortodoksii saba biyaasaa jiruu fi gara Oromiyaatti gara kibbaatti naannolee kibbaatti yeroo babal'ate dhiibbaa akkamii uumeera? Barachuun kitaaba qulqulluu irraa dhufe. Soo san keessatti maal barataadha? Ortodoksiin gaafa biyya lafaa kanarratti babal'achaa ture namni barsiisu sun akka Yesuus Kiristoos barsiisetti maal godhaa? Kitaaba qulqulluu qofa fudhatee deema. San booda hawaasa san bara jalqaba dura. Aadaa isaanii bara, afaan isaanii bara, akkatti isaan waa hojjetan, akkatti isaan bobba'anii galan, akkatti wal kabajan, akkatti waliin jiraatan barataa jechuudha jalqaba dura. Erga isa baratee booda akka isaan jiraatan sanitti isaan ta'ee isaan fakkaatetti waa'ee Kiristoositti isaan barsiisa. Wanni isaan jijjiiru akka Kiristoos beekan qofaadha malee afaan isaanii akka jijjiiran hin godhu, aadaa isaanii akka jijjiiran hin godhu, ilaalcha isaanii akka isaan jijjiiran hin godhu, falaasama isaanii akka isaan jijjiiran hin godhu. Yoo kan jijjiirus ta'e falaasama waaqa akka kabajan, Yesuus Kiristoositti akka amanan, mucaa waaqayyo akka ta'an barsiisan malee waan biraan godhu jechuudha. Keessattuu Ortodoksiin East Oriental jedhamu kuni namoonni biyya kana keessa dhufanii barsiisan hin jiru fakkeenyaaf. Namoota sagal qulqulloota sagalan kan jennuun. Namoonni kun Rooma irraa kan dhufe jira, biyya Gibxi irraa kan dhufe jira, Giriik irraa kan dhufe jira, Israa'el irraa kan dhufe jira. Namoonni kun yoo dhufanii biyya kana ta'anii jalqaba dura afaan kana baratanii uummata kana fakkaatanii biyya kana keessa barsiisaa turanii jechuudha. Isa booda barnoonni kun akkasiin itti fufne keessattuu erga Salamooniik Daanastii jedhamu Yikunoo Amlaak aangoo qabateen asitti mootoliin Habashaa amantaa kiristaanaa kana akka ulee siyaasatti fayyadaman. San keessatti aayidooloojii isaanii siyaasa isaanii gashatanii jechuudha. Keessattuu naannoo Oromiyaa fi naannoo Kibbaa irratti olaantummaa siyaasaa argachuudhaaf jecha uummata kana torchi godhanii jiru baay'ee amantaadhaan. Keessattuu beektonni nuti Afrikaa kun waan jedhan qabu. Fakkeenyaaf nuyi gadi jennee akka waaqayyo galateeffannu barsiisanii gadi jennee kitaaba qulqulluu qabannee gaafa kadhannoo keenya xumurree ol jennu isaan lafa keenya fudhatanii jiru jedhe kitaaba qulqulluu qofa harka irratti nu hambisanii biyya kana keessattis akkas ta'e. Actually biyya kana keessatti gadi jechuu sanuyyuu carraan kennineef amma biyyoota Afrikaa kana keessatti dura amantaa sirriitti si barsiisu akka aadaa keetitti akka afaan keetitti. Biyya kanatti garuu akkasiin goone keessattuu humnaan seeratti baasanii sirnatti baasanii bara Haayila Sillaasee fi bara Minilik fudhachuu hin dandeessu. Yoo ati afaan Amaaraa hin dubbanne ta'e waaqayyo sin dhagahu. Yoo ati akka Amaaraatti aaktiin goone ati sirrii miti namaa gadi. Yoo ati akkana hin taane ati sirrii miti jedhanii uummanni akka jibbu akka of tuffatu godhanii isa qofa osoo hin taane yoo barate immoo question nu godha. Nu gaafata jedhanii barnoota ammayyaa irraa dhoorganiiti psychologically taphatanii. Gaaf kana immoo isatti barsiisanii mana amantaatti barsiisan. Baay'ee mana amantaa kana isaan tuulii guddaa yookaan immoo ulee guddaa siyaasa isaaniitiin gaggeeffatan dinagdee keessa argatanii. Bara san immoo mootummaa fi amantaan tokkuma ture. Keessattuu mootummaa gaggeessaa ture cufaayyuu. So kitaabilee garaagaraa barreessanii jechuudha. Si kaasuudhaaf waan gaarii waan kaaste fanaan. Kanaan manni kiristaanaa keenya yeroo baay'ee waan hamatamtuu fi gaafin keenya akka Sinodoosii Oromiyaa fi Sabaaf Sablammoota Itoophiyaatti mana kiristaanaa keessa kitaaba mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan hin taane kan saba arrabsu kan nama xiqqeessu baay'ee jira. Waan lama kennineef carraa. Tokkoffaa nuyi akka keenyatti kitaabni kun kan mana amantaatii miti jennee fudhanna. Akka keessanitti kitaabni kun kan mana amantaatii miti jedhee haatoo beeksisaa kan jedhu. Yoo immoo kitaaba mana amantaa jettan dogongoroota achirra jiran san accept godhaatoo fudhadhaatoo dogongora uumneerra saba xiqqeessineerra uummanni kun dhiifama nu haa godhu jedhaatoo itti himaa jennee itti himnee jirra jechuudha. Kitaaba baay'ee kaasuun hin danda'amu. Kitaaba karaa imaaramii jedhamu irratti gara Taklaa Hayimaanootii kitaaba jedhamu irratti kitaaba Fikkaara Yesuusii jedhamu irratti
andamtaa mazmura daawwitii jedhamu irratti kitaabilee kana baay'ee biyyuma kana keessatti barreessan namootuma kana barreessan jaruma kana barreessan maqaa isaanii kaasuu hin danda'amu tokko tokko maal jedha namoonni kitaaba kana barreessanii mana kanatti gashan Oromoon bishaan keessaa ba'e jedhanii kanaasa'an turanii jiru tokko tokko immoo Oromoon biyya bikka aardi biraatirraa dhufe jedhanii kanaasa'an hin jiru tokko tokko immoo Oromoo fi saboonni gara biroo kun haga saba keenya yaaduu hin danda'an jedhanii namoonni barsiisaa turan jiranii jechuudha. Amantaatti fayyadamanii barsiisan. Uummanni keenya miskiin karaa amantaa immoo fudhatteetu itti deemte taana easily si amanuu danda'a jechuudha. Dhaloonni keenya kun maaliif kana question godhe hin barate waan ta'eef hin qaacessa waan ta'eef hin xixxaala waan ta'eef jechuudha. Gaaf kana gaafilee kanatti fidnee deemu. Isaan jalqaba duraayyuu olaantummaa qofa kanatti fudhatu. Amma akkoo gaafin isaanii fandaamentaanii maa walqixa taanadha. Abboonni sirriin nuyi abboonni sun abboota ta'uu hin danda'anii maa abboota jedhaan muummeen ministeeraa. Yoo ta'uu baate immoo akkuma kana dura mootummaa biyya kanaatti fayyadamanii gaafa namni gaafii gaafate gaafii afaanii afaan na barsiisaa wangeela afaan Oromootiin ajjeera gaaf jedheen mootummaatti matanii mootummaan nama kana gaafate hinidha yookaan hin ajjeesa yookaan hin balleessa. Tajaajila afaan Oromoo keessatti baruma kana namoota wangeela afaan Oromootiin barsiisuudhaaf qiddaasee afaan Oromootiin gaggeessuudhaaf tajaajilaa turanii wareeganiiru jarri kun. Sinodoosiin kun quba hin qaba garuu guyyaa takka ibsa gaddaa baasee hin beeku. Sinodoosii tuffii guddaa qabu tajaajilaaf. Tajaajila afaan Oromootiif. Tajaajiltoota afaan Oromootiif sinodoosii tuffii guddaa qabuu fi manni suni abbootan osoo hin taane namoota sirna hin qabne namoota seera mana kiristaanaa eegneen gaggeeffamaa kan jirudha jechuudha. So amantaa fi kaapitaalli uummataa walitti hin bu'a yeroo tokko tokko. Amantaan tokko tokko aadaa fi duudhaa sabaan balleessa. Fakkeenyaaf amantaa Ortodoksiitti fayyadamanii aadaa Oromoo gaggeeffatu aadaalee ganama qaban akka sirna gadaa irreecha kabajuu akka aadaa wal araarsuu aadaaleen kun aadaa sirrii akka hin taane barsiisaa turan dur. Oromoon dideetuma meenteen godha. Gara biraatti immoo fudhachuu dandeessa. Amantaan gara birootis jechuudha. Amantaan hundumtuuyyuu baay'ee aadaa Oromoo kanarraa miidhaa gahaa tureera. Amantaan biyya kana keessa jira. Amantaa keenya tuqe waan naan jedhaniif amman kaasu akkamitti amantaa haala uffannaa keenya sirnoota nu qabnu fakkeenya irreecha eessa jira kallacha eessa jira duudhaan Oromoo ganamaa eessa jira sirni gadaa fooliin sirna gadaa naannoo kam jira kan jedhu kana isin akka miidiyaatti ilaaluu qabdan. Miidhaa amantaan sirnaa fi duudhaa hawaasatirraan gahu qoratamaa jiru waan yeroo baay'ee waan dubbisu miidhaa guddaa qaba. Lolli karaa amantaa sitti dhufu yookaan immoo psychological war lola qawweedha sitti dhufu ol si balleessa si dhabamsiisa akka of tuffattu akka ati nama isaanii gadi taate si godhaa jechuudha. Tole muummeen ministeeras amma tibbana akkuma kaasanii tokko ministeeronni akka keessan gashanne lamaffaa akka isaanis harka keessaan qabne dhimmicha wal qabateetti kan isaan kaasan haa ta'u iyyuu malee miidiyaaleen hedduun dhimma kana yookaan sinodoosii haaraa hundeeffame duuba harka mootummaa jira jedhu kana kan isaan bal'isanii haasaa yookaan immoo gabaasaatti jiran dhuguma sinodoosiin haaraa hundaa'e kun hundeeffama isaa duuba harki mootummaa jira tokko lamaffaa miidiyaalee wanta kana afarsan hedduu isaanii immoo dhaabbilee gurguddaa keessattuu dhaabbilee Oromoo gurguddaa ta'antu ispoonsar godhu. Kana lamaan akkamittiin ilaalama? Baay'ee gaariidha. Muummeen ministeeraa waan inni isaan jedhan tokko ani jedhan yoo na dhageessaniif isinan gorsa malee dhimma keessan gidduun seenu. Dhimma keessan gidduu seenuu qofa osoo hin taane isiniif hin murteessu. Ani fi mootummaan kiyya isin lamaanuu yoo araaramtan hunduu dhugaa qabdan waan ta'eef deeggartootas qabdan waan ta'eef dhuguma immoo isaanis qabu Oromiyaa keessatti fi sabaaf sablammoota keessatti immoo sinodoosiin keenya hin jaalatamin kabajamaa gaggeeffamaa jira si fudhatamas uummanni maanurraa turtan jedhee asii teessuma nu dhoowwee jira. So walitti araaramaa too
mana Kiristaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa tan biyya kana bu'aa baay'ee buusteerti karaa turizimii, karaa seenaa riizervii gochuudhaan barreeffamoota biyya barreeffammataa ishee qabdu gochuudhaan wantoota garaagaraa gootee jirti waan ta'eef baala ulataa yookaan immoo haadha oolmatii jedhaniit araaramaa jedhan. Nuti akka mootummaa keenyatti araaramaa isin hin jenne kanarraa kana fi jedhan kaabineen kiyya tokkooyyuu dhimma kana keessa harka isaa kaawwachuu hin qabu harka keessan baafadhaa jedhan gaafsan. Kana duras keessan seenni fuulduratti seenuu hin barbaannu kan jedhu. Dhuguma immoo nu'is akka sinodoosii Oromiyaa fi sinodoosii sabaaf sablammoota Itoophiyaatitti nu duuba kan jiru Waaqayyo qofa. Nu duuba kan jiru Yesuus Kiristoos qofa. Harki mootummaa yookaan immoo harki paartilee siyaasaa gara kamiitu hin jiru. Gaafileen amma kaasne fi murtoon amma fudhanne kanuma isaan beekan bara baay'eedhaaf kan itti himaa ture. Isaa waan nu murteessuu didaniif waan deebii keenya nu deebisuu didaniif abboonni keenya nu osoo jirru hoolonni Waaqayyo baduu hin qaban manni kiristaanaa cufamuu hin qabdu. Ijoolleen keenya uummanni keenya warri nu guddise warri nu barsiifate haa tajaajilaman jedhaniit abboota kana nu muudanii jechuudha. Kana duuba mootummaan homaa gochuu hin danda'u. Nu biras hin jiru. Isaan garuu maal jedhani tokkoffaa wanti haqaan ati gaggeessitu namoos hin dhoobu namoos hin dhaabu isaan easily gaafsachuun kun jalqabamu waan dhaaban itti fakkaate yookaan waca isaaniitiin arrabsoo isaaniitiin akka isaan itti abboota kana arrabsan akka isaan itti namoota sochii kana keessa jiru arrabsanii si saalfachiisa. Si saalfachiisuu qofa osoo hin taane namoonni kun namaa hoo si jechisiisa mana isaanii hin dhandhee qe'ee isaanii hin dhandhee akka amantaatitti immoo warreen muuddaman kun fakkeenya siif kaasuudhaaf dhaabbata taklaa himaanot kan jedhamanii akka biyya kanaatti beekaa tokkoffaadha akka mana Kiristaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti. Gubaa'ee yookaan immoo bakka itti beekumsa kee kanatti sartifaayi godhattu jira. Namni Itoophiyaa keessatti bakka afuritti sartifaayi ta'e beekumsaan isa nama saffaadha kan coophamee jiru kan muudamee jiru jechuudha. Gara amantaatiinis nu biran gahan beekumsuma jechuudha. Namoonni hin beekne jedhan kun hin jiran nu biran jiran. Namoonni gara birootis namootas kutaa lama Finfinnee hoogganaa turan namoota Qullubbii Gabriel hoogganaa turan gadaamii keessaa fa'aa warreen waamamanidha jechuudha. Karaa beekumsaa, karaa kasoomina, karaa qulqullinaatiin waan hayda kun bira jiruuf namni keenyas fudhate. Gaafiin kun immoo kan uummataati. Abboota nuu filaa jechuun kan uummataati. Malee fedhii namoota kanaati. Namoonni kun maaloo nu guddina nu hin geenye osoo jedhamu lakkii manni keenya baduu qabu, manni kiristaanaa baduu qabu, dhaloonni itti fufuu qabu kan jedhu irraa murtoon kun kan fudhamee jechuudha. Suuraa irratti deebi'uu danda'u. Isteejii san bira darbanii mana lommaa Oromiyaa ከዚህ በኋላ ላይ ነሳ ቀበረዋል ጀደን ባሪማ በረቀብ ሳኒራ ነሞኒ ገገሰን አቦታ ከነ ደበለት ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ጥያቄ እዚህ ቤት አይነሳም ጀደን ባባዝ አቺ ከሰ ጅራን ይጭ አቡኒ ኬኛ ወዱ አረብ ሰመን ወዱ ተፈት ምን ከነ ደንዳኒ ምርቶ ከነ ጋር ፈደተን ኡመን ሙ ከለበተን ይሳን ፈደት ሙቴጅሱ ማለ ይልቁት ከጀደን አመቹ ሰበና ሆ አገቂፈም ኢሳን ያን ነምኑ ማን ጋር ባይ ፍረት ይተፈካን ቢቆስ ሚዲያ ባይ ኦፍ ኦፈር ካቀበው ዋንተ ኢንስቲትዩሽን ከዛ ከበርባን ጎነ ደኒ ዋያ ደኒ ፊ ኢዚሊ ዋን ኦርኩ ደንዳን ተፈካተ ጋፍ ከነ ማል ጀደኒ ንገዲ ባኒ አከሲ ወደዚ ከነት ኦፖጂናኒ ኦፖ ጴጥሮስ ደም ስራችን ተበጥሷል ለዴ ደም ስራችን ሂድ ኢገከኛ ጭቴራ ሂድ ኢጋ ሳዲያቹ ሂድ ኢጋ ሲያሰት ገገይፈተ ዲነግዴት ቆርቀተን ittinam arabsan ittinam tufatan cecciteera hiddi oftuurummaa hiddi hattummaa hiddi loogummaa hiddi malaamaltummaa citeera kana fesoo jiraateen kokkunnaa jechuudha akka sinodoosii keenyatti. Sinodoosii keenya keessa hiddi jiru hidda qulqullummaa hidda kadhannoo hidda nama hunda jaalachuu hidda kabaja namoota hundaaf warra amananis warra amanneefis jaalala kennu kabaja kennu jechuudha. Hiddi soo itti fufaa hiddi gara biroo hidda seexanaati waan ta'eef mana kiristaanarraa hiikunnaa Kristos ሲወጣ ጀቹ ታከም ካናቱ ጋርሰን ይራኮን ጀቹ አከም ሞተማ ዝምራ ነው ሞተማ ማለት ነው ማለት ክርስቲያናት ካንገ ቢቻቱ ሞተማ ስትሚ ረጋይ ሞተማ ቢየ ካንተስ ቢየ ሳልትስ ቢየ ካምቱጁ ላንተማ ሲራ ኤክስሱ ነጋፊ ነገኝ መታት ኤክሱ ፖሊስ ነገው መታት ኤክሱ ነገው መታት ኤክሱ ነው ገይ ሞተማቲ
Isaaniifis tiksaa jira, keenyas tiksaa jira. Iddoowwan gaafa mootummaa keenya. Namoonni kun abboota keenyatti dhaadachaa jiru. Hin ajjeesne, hin balleessine jedhan. Nuti dabalatee nutti dhaadataa jiru. Sin balleessine jedhu. Magaala keenya Finfinnee keessa socho'uudhaaf haga sodaachuutti gahaa jira. Eegumsa gochuu qaba. Abboota keenya gochuu qaba. Manneen kiristaanaa Oromiyaa keessa jiru eegumsa olaanaa gochuu qaba. Hattoota, sobdoota mana kiristaanaatti fayyadamanii kana dura saamicha gaggeessaa jiranii istiiliin Oromoo walitti buusanii sabaaf sablammoota walitti buusanii waa keessaa buufachuudhaa fi mootummaa sodaachisuudhaaf isaan. Instituushinii takkittiin qabnudha waan isin dhimma keessa takkittiin qabnu ishee turte bakki itti of ijaaru bakki itti siyaasa biyya kana akka feenu goon ishee turte isheedhaan nu harkaa baafatanidha. Amantaadhaaf yaadaniitti miti jirri kun siyaasa yaadanii. Kanaafuu mootummaan hunda'uun jira kana dhaabachiisuu qaba. Namoota seeraan to'annoo seera jala ooluu qaban keessattuu du'i ajjees ballees abalu haaduu mormisa haa kutamu namoota jedhamu kana seeratti dhiyeessuu qaba. Because poolisiin qabnu waan qabu wanni qabnu Kiristoos kitaaba qulqulluu waan ta'eef mootummaan eegumsa cimaa nu gochuu qaba kan jedhudha. Gara miidiyaalee isaaniitti nuti Sinoodosiin keenya miidiyaalee isaanii akkamitti fudhataa akka raachaatti fudhata. Amma Loorensa Gahee Gammadii bu'uuraa jedhaniini raachonni baay'een naannoo bishaanitti gaafa iyyanii garuma san keessa namoonni dhusan jiru. Uumamni dhusee jiraa jedha. Maaliif dhusan? Haga gaa waan beekaniif, kabaja isaanii waan beekaniif. Ortoomilii gurguddaan, shakkii gurguddaan galaanicha keessa jiru hin dhusa, hin dubbatu. Maaliif kabaja isaa ta'e waan ta'eef jechuudha. Raachi immoo iyyuu yookaan immoo wacuun amala isaati. So wacuu iyyuu maqaa balleessuun amala isaaniiti, aadaa isaaniiti itti hafuufan. So rakkoo qabu. Nuyi hojii waaqayyootu hojjenna sadarkaa gara lafaatti itti fufna. Maqaa balleessi isaanii waasanii namni tokko namni gaafa mana dubbatti illee akka hin jirre jijjiiruu keenya akka hin taane sitti himaa jechuudha. Gara dhaabbilee Oromoo miidiyaalee isaanii faayinaansii godha sappoortii godhanitti oolumne nuti kan Oromoo qofa osoo hin taane miidiyaaleen biyya kana keessa jiran hundumtuu iyyuu piroojektota nagaa jaalala kabaja gaggeessan sappoortii gochuu qaba, deeggaruu qaba. Warra immoo jibba yookaan immoo lola jeequmsa lallaban irraa of eeguu qaba. Nuti namoota amantaa biroo illee gaggeessaniif kabaja guddaa qaba, jaalala guddaa qaba. Namni jibbi nu jiru. Akkamitti fudhanna siin namoota amantaa kana keessa jiru akka potential believerii fudhanna. Nuti afaan Oromootiin yoo wangeela Kiristoos jaalala Kiristoos wareegamni Kiristoos nu kenna isa yoo ta'e namni kun gaaf galee fi dhufa. Boru ijoollee waaqayyoo ta'uu danda'a kan jedhu. Potential Christian jennee fudhanna jechuudha. Ortodoksiidha boru jennee fudhanna. Kanaaf jecha dhala kiristaanaa as ta'ee dhala nama biyya lafaa kanarra jiranii addan baasu walillee hin caasu. Nama wal caalchisuu illee hin danda'amu. Amantaa kamiyyuu haga dhumaatti waan gaggeeffamu ta'e hundumaayyuu hin jaallannaa jechuudha. Including warra nu jibban warra nu balaleeffatan kan. Wanti lama walitti kaasaa gabaabsitanii naa deebistu. Inni duraa tibbana Waashingtanitti Sinoodosii haaraa hundeeffame kana mormuudhaan alaabaa namoonni sana qabatanii bahanii turanii sana akkamittiin ilaaltu tokko. Inni kabraa hundeeffama Sinoodosii haaraa kana akka kan Oromiyaa ta'e yookaan kan Oromiyaa qofa Sinoodosii Oromiyaa qofa ta'etti kan ibsa. Haa ta'u malee Sinoodosiin hundaa'ee Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kan jirudha. Ibsaa bahuudhaan kan wanti nuti arganne jechuudha. Kan akkamittiin ilaaltu? Inni duraa kana qabxiin biraan marii nagaadhaan yookaan rakkoon kun nagaadhaan mari'atamee nagaadhaan furamu jedhame kaayyoon keessa maali? Ejjennoo isin qabattan maali? Hagamitti deemtu? Bu'uura waamicha namoota Sinoodosiin keenya mana kiristaanaa irraa fuudhee maqaa isaanii duriitiin akka waamaman jedhamanii ibsa ba'een hiriira nagaa waamuu
wareegama qopheessu haga jedhutti gaanii turanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni biyya bakka jiran keessatti biyya Ameerikaa jiran hiriira mormii ba'anii jechuudha. Hiriira mormii uummanni Oromoo fi sablammoonni Itoophiyaa maaliif abboota afaan Oromootii fi afaan garaagaraati afaan Kambaata, Burj, Hadiyyaa, afaan Silxee, Guraagee, Walaayittaa, Sidaamaadhaan fi afaan gara birootiin maaliif tajaajilamu afaan Arabbaatiin afaan Firenchiin abboonni mala tajaajilan maaliif muddaman kan jedhuuni hiriira ba'anii jiru jechuudha. Bileen gochaa turan. Actually wanti isaan bileen gochaa turan mootummaa. Tokkoffaa hiriira san ba'uu hin malle akka keenya jechuudha. Wanti kun manna hiriira deebi'u miti. Wanti kuni osuma dogongora illee ta'e waaqatti boochee karaa sirriitti isaan qajeelchi jettee oduu dogongorree jiraanne iyyuu jechuudha. Obboleeyyi keenya mana kiristaanarraa deemanii jiru maaloo yaa Waaqayyo mana keenyatti deebisinu baay'isi tokkummaa keenya nu cimsi jettee gadaamitti galtee dhokattee waaqatti boonsetti deebista malee hiriira nagaa gadi baatee dhimmi amantaa deemu jechuudha. Dhimmi amantaa deemu hafuuratti. Dhimmi amantaa sodaachisoodhaan qawweedhaan deemu jechuudha. Dhimma hafuuratti. Hafuuraan deebista. Tokko kanaadha jechuudha. Lammaffaa immoo wanta achitti gaggeeffamu wanta siyaasaati malee waan amantaati miti. Gonkumaa hiriira sun hiriira namoota amantaatiin baay'inee hin fudhannu. Hiriira namoonni siyaasaa alaabaa isaanii alaabaa jalatti uummata Itoophiyaa gabroonfachaa turan jechuudha warreen siyaasaa. Alaabaa jalatti cubbuun hedduun gaggeeffamu alaabaa jalatti wareegama guddaa kaffalame jechuudha sabni kun sabni biyya kanaa. So basically alaabaarraa dhimma hin qabnu. Dhimma keenya simiti mallattoo keenya kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos masqal fannoodha. Alaabaan hin barbaachisu dhimma amantaa keessatti bataskaana irratti hin barbaachisu gaafii keenya kan ture keessa mana mootummaa keessatti alaabaa keessan kana baasa mana kiristaanaa keessa manni kiristaanaa dhaabbata siyaasatiin miti kan jedhamu ture jechuudha. Kana basically alaabaa qabatanii ba'anii warra siyaasa gaggeessudha. Waamichi isaanii dhaadannoo isaanii kan siyaasaa ture. Falat qurat ballees hidhi kan jedhu jechuudha. Koppii immoo namoota eegamu. Namoonni akka lubootatti illee of ilaalanii achitti ba'anii haasa'an taane haasa'atuu fi haasaa arrabsuu gaggeessaa turan jechuudha. How much hagam gadi bu'uu akka ta'an akka namaattis itti akka kiristaanatti namaan gadi bu'aa dhaleen jettuun akka namaatti garuu namoonni kun hagam yaadni isaanii bushaa akka ta'e kufaa akka ta'e yaadni doofummaa akkamitti akka isaan rakkisaa jiru kan irratti argeedha jechuudha. So hiriira siyaasaatii akkuma kan dura siyaasaaf gaggeessan gadi ba'anii hiriira mormii gaggeessan jennee fudhanna. Alaabaa san irratti garuu beezikaalii alaabaa mana kiristaanaatii miti akka immoo ani akka Oromoo tokkotti immoo alaabaa san irratti fandamentaalii bakka illee hin bu'u mana kiristaanallee bakka bu'u alaabaa gogo fudhatama hin qabnedha jechuudha. Kan biraa Sinodoosichi kan Oromiyaa qofaadha kan jedhamu jira. Gaafilee tokkoffaa wanti beekamu qabu Oromiyaa keessa kiristaanota baay'eetu jira. Raabdaataadhaan gara miliyoona 20 oliitu jira jenneeti kan tilmaamnu. Gaafileen hedduun Sinodoosii keessatti qabu saba keenya irraa dhufa. Kanarraa kan ka'e rakkoon baay'een ol ka'ee kan mul'atu kan Oromiyaa ture. Rakkoolee kana furuudhaafis abbootiin kallattii kennanii turan. Lubbuu isaanii Amaaroo Abbo Phaawulos Paatriyaarkii boqotan. Abuna Maatiyaas dabalatee tajaajila Oromiyaa kanaaf xiyyeeffannoo kennaa manni kun badaa jira kan jedhu kaasaa turan jechuudha. Bu'uura kanaan adda dureedhaan actually maaliif Sinodoosiin warri Oromiyaa qofa muudanoo jette saba biraa muudanii warra kan Oromiyaa abboota Oromiyaa kanaayyuu kan muudan bara Abuna Phaawulos boo'icha miiqan bakka biraa amma tuffii guddaa qabdi jirti sababta jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni abboonni keenya muudanii jechuudha warreen jiran gara sablamoota warra Tigraay warra of danda'anii dhaabbataniiru beetekniikii mataa isaaniitti bulu Sinodoosii mataa isaaniitti bulaa jiru. Amma kan jiru kan warra jaraatii fi kan warra sabaaf sablamoota keessa immoo baasuu hin jiru. Hojii aan jiru Oromoo qabu. Soo taa'uun qabu manni keenya baduun qabu saba kanaaf ga'uu qabna. Walaayitaadhaaf kan baataadhaaf abbaa muudamuu qaba jedhanii murtoo kana fudhatanii jechuudha. Sinodoosiin kun baay'ee Sinodoosii Itoophiyaati. Kana Oromiyaa maal jennee gaaficha si waan ka'e agarsiisuudhaaf jechuudha.
Sinodosii Oromiyaaf sabaaf sablammoota Itoophiyaati jenna. Kan Itoophiyaa guutuu. Abboota 26 muudaman keessaa abboonni 9 sabaaf sablammoota biraati. Hin jiru seenaa biyya kanaa keessatti jechuudha. Oromoo sadii kana qofaadha sinodosii dura ture keessa jechuudha. So sinodosii kun bu'uura kamii sinodosii Oromiyaa kan Oromiyaa qofata. Oromiyaa qofa sinuun Hadiyyaa dhabuuni, Guraaga dhabuuni, Walaayittaa dhabuuni. Kana qofa osoo hin taane bar daballee muuduuf jira. Wanni uummanni keenya mana kiristaanaa gammachuudha deeggachuu qabu. Sabaaf sablammoota kibbaatiif hunduma isaaniitiif abboonni muudamuu qabu. Tiksee isaan barbaachisa. Kiristaan Ortodoksiin turuu qabu biyya kana keessatti. Because Kiristoos boru maal hojjetan jedhee nu gaafata waan ta'eef kana galmaan ga'uu qabu. So muuduun itti qofaa jechuudha. Gara biraatiin sinodosiin amma jiru parsantii 85 ol saba tokkoon qabamee jira. Taada sinodosii kana sinodosii Itoophiyaa ta'an jedhamu. Sinodosii nuwedhanis maqaa hin waamne ta'e sinodosii uummata Amaaraa. Naannoo Amaaraa keessa kutaa lallabaa 13 jira. Phaaphaasota gara 45 oliitii jira. Oromiyaa keessa kutaa lallabaa 22 jira. Phaaphaasonni uummata kanarraa ba'an 3 qofaadha. 3 akkamitti 22 tajaajila? Weeraas 13 fi 45 guutee jechuudha. Waan diiteelii baay'ee jira achi keessa. Teeknikaalii walitti deemnee jechuudha. Numatu doomineet godha. Gaafa murtoon dhufu harkaan murteessu. Baajata irratti harkaan murteessu. Aangoo irratti harkaan murteessu. Kadhannoo gaggeessummaa afura qulqulluu argatanii turaniiru keessattuu sinodosiin baqataan sun erga biyya kanatti gale. Baay'ee sinodosiin baqataa sun biyya kanatti kan gale abaarsi irraa ka'eetiin akkanumatti walitti araaraman. Waan uummanni keenya beeku qaba. Abaaramee ture abaara isa wajjiniin araaramee jira ammaa jechuudha. Sinodosii saniidha kan amma biyya jeeqaa jira. So erga biyya kanatti dhufanii biyyi kun rakkoo baay'ee ka'aa ture jechuudha. Kana qofaa miti. Paatriyaarkii jedhee bataskaana tokkotti Qogaa Goorgisii kan jedhamu as Goojjamitti paatriyaarkii muudamee ture. Uumaan jenneen baay'ee nama sanii. Sanuyyuu amantaa biraa gaggeessu beeksisu. Amantaa biraa gaggeessu osoo ta'e haadha warra sinodosii kana keessa jiru warra san sappoorti kan godhan hin jiru. Namichummaa Oromoo mummina amantaa jedha kana jedhu dabalatee. Warra amantaa qibaatii gaggeessu kana wajjin hidhata qabu jira. So sinodosiin keenya qofa osoo hin taane kan sabaaf sablammoota Oromiyaa kan jennu rakkoon kun asii ture ka'umsi isaa asii ka'ee kana immoo bal'isee itti deemna dhimma maqaa ta'e jijjiiruun hin danda'ama kan jedhudha. Garuu ammatti sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kan jedhu kun maqaa sirrii galma keenya kaayyoo keenya ibsu waan ta'eef kanuma naan bira darbaa jechuudha. Kan biraa nagaadhaan yookaan dhufan ta'e ejjennoo keessa maalidha araara kan deemamoo ta'e tokkoffaa wanni beekamu qabu sinodosiin keenya nam kamiyyuu waliin dhabu. Garee kamirraa yoo jibban qabu. Kan nu jibbee jibban irratti ibsa irratti baase. Ololaan irratti gaggeesse warra gara birooti. Nuti kaayyoo keenya maalidha? Abboota murne kana kutaalee lallabaatti deemanii akka tajaajilanidha. Hojii guddaa of harka qabnu xumurree jira. Abboonni kun deemanii tajaajilu kutaa ramadaman irratti. Kitaabni afaan Oromoo samanaa haadhoo kan 81 afaan Oromootti jijjiirama piroojeektii ariitiidhaan jalqabnuudhaaf mana kiristaanaa diigaman banuu ijaaru ariitiidhaan jalqabnaa kolleejii afaan Oromootiin barsiisu ariitiidhaan jalqabnaa jechuudha. Kana hojjechuu itti fufu. Kaayyoo keenya kanatti hagam buunetti nama inni waliin lolleessila nagaan xumurannaa walitti makamnaa wadhan isayyoo. Nagaan isin xumurannu wadhan hojii keenyatti fufnaa jechuudha. Humni nurra jiru humna isaan mana jiru caala. Nuyi Kiristoos qaban, haqa qaban, waaqa qaban. Nama waaqa qabatan moo isatti hundaa. Kan tajaajilu uummata keenya wajjin jira. Hawaasa keenya wajjin jira. Hawaasa keenya tajaajiluudhaaf heeyyamaa nu barbaachisudha. Kan eegu, kan tiksu, mana isaa kan eeggatu uummata keenya. Wanni takka wanni akkasii jiru jechuudha. Tole, Boomaniidha. Wanti hafi jettan yoo jiraatee itti dabaltu turtii keenya booludha. Wanta hafi jettan. Wanta jireenya yaadu walumaa galatti sochii keenya sochii sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaatiin abboota muudaman uummataa wal barsiisuu haala ho'aa ta'een gaggeeffamaa jira. Wallagga afran dhaqnee haala ajaa'ibaatiin uummanni fudhatee abboota isaa simatee abboonni immoo dhaqanii jirtu kan keessa kan uummata kan Musliim Ortodoksii qofaan Oromoo waliin ijaarrate bataskaana waliin ijaaraa jira ammallee galma warra wangeelaawiyaan waliin ijaaraa jira masjiida waliin ijaaraa jira
mana kiristaanaa warra ortodoksiitiifis ijaaraa jira. Uummata raajii ta'edha biyya kamirra yoo hin jiru. Jaalalli kun si wajjin haa ta'u waaqa isin haa bulfatu. Abboonni kunis yoo dhufan abboota warra amantaa ortodoksii qofaa miti. Akka amantaatti kan kennu qofaadha. Akka abbootaatti, akka hangafaatti, akka jaarsaatti, akka maanguddootti, kan warra wangeelaawwitis, warra waaqeffannaatis, warra musliimatis. So haga waa'ee amantaa hin taanetti, waa'ee misooma irratti, waa'ee jaalalaa irratti, waa'ee waliin jiraachuu irratti, waa'ee wal kabajuu irratti, waa'ee immoo akka Oromummaa tiksuu irratti, waan Oromoodhaaf ta'u hojjechuu irratti waliin jira. Abboota keessaa isin maddaa jaalala nutti agarsiistaniif garuu akka deebisii akka ulfaadhaa kan jedhamu qaba. Tole, Bomarid, isinillee turtii nuuriin bootaniif ulfaadha kan jedhamu. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltimiidiyaa turtii nuti obbo Marid Tulluu waliin qaban kana fakkaata ture. Qopheessee kan isin biraan ga'e Baladaan Tasfaayiiti. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaan jira. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.